Haadhaafim ilmoom waggaan 25 booda wal argan. Haati ofiim tasbee mormaa. Eeyyem addunyaan tun dirree wal'aansooti. Qormaanni isii xumura hin qabu. Wal'aansoon hedduun isii keessatti kan raawwatamudha. Wal'aansoo kana irra aanuuf immoo namas ta'e bineensonni gamtaan kan jiraatanidha. Bu'uurri gamtaa immoo maatiidha. Maatiin wal wajjin mari'atee wal jaalalaan jiraata. Bu'uurri isa kanaa immoo haadha. Eeyyem haadha. Mi'eessituun jireenyaa, daraarsituu sanyii. Nama haadha hin qabne fala hin qabu, mala hin qabu. Eeyyem isin ji'a 9 guutuun gadaamessatti ilmoo baattee waliin makkaraartee addunyaatti maktuudha. Maktees harka irraa hin deeffattu. Harma isiin hoosiftee lapheetti hammattee fuunfattee laphee gara duddaatti dabarfatti. Maarreen haadha wareegamam hangana hin jedhamne namaaf baastu tanam abdiin koo deemeediin osoo hin argatin hafee jira. Abdiin koomeediin abdaariin Oromticha Arseen ona dodolaan magaalaan Heerarootti dhalate. Sababa rakkoo jireenyaa haadhaa fi abbaa isaa mudateen gargar bayan. Abdiin obboleettiin takka qaba. Garaagarummaa waggaa tokko qofa kan isaan gidduu jirudha. Daa'imman kunniin sababa rakkoo jireenyaa haadhaa fi abbaan isaanii mudateen jaalala maatii osoo hin argatin hafan. Abdiin daa'ima ganna lammaatti. Obboleettiin isaa immoo reefuun waggaa tokko guutti. Abdiinis daa'imuma. Reefu jedhaa jira. Malee fiigee raasaa hin oolle. Daa'imni kun carraa haadhaan guddifamuu dhabus harka daadaa isaatti guddate. Obboleettii abbaa isaa. Obboleettiin abbaa isaa hanga humni isii eeyyameen daa'ima kana guddisuun itti fufte. Ifnanni dukkanaaf bakka gadi dhiisee lafti halkanaa'e. Dukkannis ifnanaaf bakka gadi dhiisee lafti bare. Guyyaan guyyatti wal kennee torbee ta'e. Torbeen ji'a ta'e. Jiini waggaa ta'e. Waggaan waggaa dhaleen ganna 11 ta'e. Abdiin kolfee taphataa guddate. Haa ta'u malee waggaan 11 booda wanti addam isa mudate. Lafti daandullee buuteen hurriitti mare. Gara deebi'u wallaale. Ijoollummaan itti jiraattum du'anii akka hin galle hubate. Afaan naman didu. Adaadaan isa guddifte addunyaa tana irraa du'aan gargar baate. Abdiinis gaddaan liqinfame. Oduun adda addam gurra isaa irra bayaa turte amma qajeellootti huursamte gigissamte odeeffamte. Eeyyem odeessaa jiruun odeeffataa jiruun finni guddisaa hin dhokatu jedhama mitiire. Abdiinis akka haati isa deette tan biraa taate hubate. Gaddi gaddarraan itti fe'ame. Galaana yaadaatti badees daakuu eegale. Yaada keessaas deebi'e. Falli furmaata isaa aanaa dodolaan gadi dhiisee bayuudha. Akkuma yaadi qabatamaan raawwate. Haadha waan hin qabneef inni mala hin qabu, mana hin qabu. Abdiinis gara godina Baalee imaluun magaalaa Roobeetti gale. Jireenya karaa irraas eegale. Ganna qorraan bona aduun waxa lamaan ture. Keessattuu waqtiin gannaa jireenya ulfaataadha. Akkuma beekamu godinni Baaleen waqtiin gannaa rooba hamaa kan keessummeessitudha. Abdiinis qoon biraa taate hubate. Gaddi gaddarraan itti fe'ame. Galaana yaadaatti badees daakuu eegale. Yaada keessaas deebi'e. Falli furmaata isaa aanaa dodolaan gadi dhiisee bayuudha. Akkuma yaadi qabatamaan raawwate. Haadha waan hin qabneef inni mala hin qabu, mana hin qabu. Abdiinis gara godina Baalee imaluun magaalaa Roobeetti gale. Jireenya karaa irraas eegale. Ganna qorraan bona aduun waxa lamaan ture. Keessattuu waqtiin gannaa jireenya ulfaataadha. Akkuma beekamu godinni Baaleen waqtiin gannaa rooba hamaa kan keessummeessitudha. Abdiinis qorra hamaa kana keessa jiraachaa ture. Keessattuu qorri waqtii gannaa harkaa fi fuula babbaqassee hidhii dhodhoosee dooma afaanii funyaanii kan nama naqudha. Abdiinis kana keessa jiraachuun filannoo isa dirqamaati. Gaafa qorri itti hammaatu mana onaa keessa akka bulaa ture hima. Naannoon yeroo ammaa yuunivarsiitiin maddi olaabootti ijaaramee yeroo sanitti manneen reef ijaaraman manneen onaa hedduun kan jiranidha. Manneen kana keessa guyyaa tokko akka bulu dubbata. Haa ta'u malee garuu namoonni tokko mana kana keessa akka hin bulleef isa dhoowwaa ari'aam
turanii jiru. Abdiis mallitti bade yeroo fala furmaataa naaf ta'a jedhee waan yaadeen gujitti hiikuuf carraaqe. Innis godina Baalee magaalaa Roobee gadi dhiisee gara aanaa Haroo Dumal imale. Haroo Dumalittis hojiin humnaa hojjechuu eegale. Ba'aa baachuudhaan ba'aa adda addaa baadhachuudhaan mallaqa argachuun itti fufe. Hanga tokkom fooyyee argate akka durii miti. Guyyaatti si'a tokkom nyaata argachuu eegale. Osoo haala kanaan jiraattum godina Baalee irraa gara naannoo Sumaaleetti forgoggame. Umriin isaas yaadnis bilchaataa dhufe. Yeroo kana mucaa qacalee ganna 18ti. Barri isaa akka Awurooppaatti bara 2016. Abdiin hiriyoota isaa waliin galaana qaxxaamuruun gara Saawudi Arabiyaatti imale. Jireenya biyya baqattummaas eegale. Jireenyi biyya baqattummaa ni ulfaata. Haa ta'u malee abdiin kanaan dura gadda guddaan waan guddateef salphaa ta'een itti mul'ate. Akka durii miti bakka ciisichaas argate. Nyaata isaas yeroo eeggate soorata. Nyaata dhugaatiin argachuu irra darbee sabquunnamtiin hawaasa idul addunyaatti fayyadamuu eegale. Abdiin collee ilmaati. Kan itti fuulchanii miti, kan itti himanii miti, kan itti fuulchanu ni hubata. Isa dhagayeerram isa dhufu nama tilmaamuudha. Gaaf tokko ganama bakka ciisum ka'ee ani mo'ataadha. Ani nama cimaadha ofiin jechuu eegale. Akkaawuntiin adda addaa FB, WhatsApp, YouTube banatee muuxannoo adda addaa horachuu eegale. Nama hedduunis wal bare. Koomedii adda addaa hojjechuun fuula FB irratti hawaasa hedduun qalbii isaanii booje. Haala kanaanis miseensota hedduun hanga 70,000tti horate. Carraa kanatti fayyadamuun immoo haadha isaa tan umrii jireenya isaa keessatti gurraatti diimtuu addaan hin beekne arguudhaaf iyyaafachuun carraa taasifate. Carraa kanaanis tamsaasa kallattii dhufee FB irraan haadha koonaaf barbaada. Jaalala haadhaa namni beektan. Haati ulfaafamtuudha. Haati kabajamtuudha. Isii elmitee nama obaaftu. Isii daaktee tumtee marqitee carreessitee nama nyaachiftu. Isii gadda gammachuutti jijjiirtu. Haadha koonaaf barbaada. Haadha koonaaf barbaada jedhee qalbii nama hedduun boje. Garaa nama hedduu lolaase. Nama hedduun imimmaan keessaa lolaase. Namoonni hedduunis tamsaasa kallattii kana hordofan. Namni hanga 12,000 kallattiin tamsaasa kana hordofaa turaniiru. Booda irratti immoo miidiyaan FB adda addaa booda irratti immoo toora onlaayinii irratti viidiyoon kun hawaasa adda addaatiin daawwatame. Walumaa galatti namoota miiliyoona 1.5 oliin daawwatame. Haaluma kanaan abdiin haadha isaa akka argachuu qabu gammachuudhaan of abdachiise. Barri isaa bara 2019 bara finiinnaa qabsoo qeerrooti. Bara kana keessa abdiinis dirqama isarraa eeggamu bayuuf viidiyoo adda addaa hojjechuun dhaamsa dabarfataa ture. Eeyyam dhaamsa isaas irra darbeen ergaawwan adda addaa qeerroo ka'i hidhal diina kee ofirraa nyafari wayyaaneen diina keeti jechuun eegale. Isa kanarra darbeen namoonni meeshaa harkaan qabne mana keessan teettanii meeshaa diina ittiin ofirraa qolattan meeshaa diina keessan ittiin nyafartan boombii akka itti tolchitan anatu isin barsiisa jedhee qeerrootti abdii hore. Kanaanis tamsaasa kallattiitiin meeshaa boombiin irraa hojjetamu kanneen akka qaruuraa carqii cirracha qopheessee beenzilatti dabaluudhaan kallattiidhaan qeerroon barsiise. Isa kana hordofee miidiyaaleen adda addaa olola abdii irratti eegalan. Abdiin waan hin taane qeerroo barsiisaa jira jechuun duula irra bananiin FB isaa hordoftoota 70,000 qabu irratti cubsiisan. Abdiin yeroo sadaffaaf ni gadde. Gaddaan liqinfame. Sababni isaa karaa akkaawuntiitiin haadha isaa akka argachuu qabu of abdachiisee ture. Sababa kanaaf abdii kutate. Ni gadde. Haa ta'u malee cimina isaa waa ofitti beekuuf ammas irra deebi'ee akkaawuntii haarawaa banate. Osoma haala kanaan jirum turtii waggaa 6 booda gara biyyaatti bitootessa 2021 akka Awurooppaatti gale.
Akkuma galeen ammas haadha isaa barbaaduun itti fufe. Hojii idilees taasifate. Namootni muraasni isa qeequu irraa of duuba hin deebine jechoota hamilee isaa cabsan furguggataa itti fufan. Innis xiiqiidhaan haadha isaa barbaacha itti fufe. Namoonni hamilee isaa tuquudhaaf ati jireenya kee maaf boreessita? Jooruu dhiiftee teettee hojiin hojjettu? Dubbii hin taane kana gama isaatti furguggatan. Abdiin immoo keessi isaa ni boora'e, ni aare, xiiqiin guuttame. Haadha isaa immoo barbaachuurra gaaf tokko of duuba hin deebine. Abdiin akkuma mala isaa guyyaa tokko onlaayinii seene odeeffannoo hojjechuun eegale. Ergaan takka keessaan qillisiifamteef waasaap irraan. Abdiinis banee yoo ilaalu akkam nagaa jetti. Abdiinis nagaa akkam jedhee deebiseef. Namni kun Abdiin ani onlaayinii irraan akka ati haadhatee barbaadaa turteen arge. Rifadhees gammade jedheen. Abdiin baay'ee aare, ni mufate. Maaltu si gammachiise? Si gaddisiise jedhee deebiseef. Innis Abdiin akkas miti. Ani Jijjigaan jiraadha. Haati tee maqaan eenyu jedheen. Abdiinis yoona ni boore. Garaan isaa ni rifate. Marrumaan kokketti ol rakkate. Jawaaree Ibraahim Yusuf jedhamti jedheen. Namtichis Abdiin baga gammaddee an ollaan adde Jawaaree gala. Isinis akkasiif obboleetti tee barbaadaa turte natti himte baga gammaddee jedheen. Abdiinis gammachuun of wallaale. Maaloo obboleessa kiyya bakka isiin jirtuu fi iddoo odeeffannoo guutuu naaf kenni jedheen. Namtichis odeeffannoo guutuu ni kenneef. Abdiinis gamasitti imaluuf karoorfate. Gara manaatti gale. Eeyyam guyyaan gaafa kanaa halkan tokko waggaa tokko itti ta'e bari'uu fi didde. Abdiin ol seene, gabba'e, ni ciisa, ni ka'a. Cinaachisaa gadi lafa hin geenne. Otoo akkanatti mirqaanuu halkan waarii ta'e. Abdiin humna itti hin qabu malee silaa guyyaa kana dukkana ari'ee nana baasee lafa bariisisuuf. Garuu uumaadha. Hin dandeenye. Halkaniin ka'een gara buufataatti qajeele. Yeroo buufataan bahu buufata konkolaataan bahu tokkollee hin jiru. Sababni isaa halkan keessa sa'aatiin 10. Egaa Abdiin osoo abdiin kutiniin hangam lafti bariituuf daandii gurraacharra dhaabbatee konkolaataan eeguu itti fufe. Sa'aatiin 12 ga'een konkolaataan imala yeroo eegalu Abdiinis konkolaataa keessa bu'een gara Jijjigaatti furguggame. Jijjigaanis bahee odeeffannoo argateen obboleettii haadha isaa dubbise. Qaamaanis ni argate. Obboleettii haadha isaa wajjin odeeffannoo fudhatee gara iddoo haati isaa jirtuutti furguggame. Haadha biraanis ni ba'an. Namoonni naannawaas ni yaa'an. Abdii fi haati dhaabbatanii wal ilaalu. Haati Abdiis keessi isii bora'e. Mar'umaan kokketti ol rakkate. Abdiin hin dubbatu. Ijumaan ilaala. Haatis hin dubbattu. Obboleettiin haadhaa immoo hiqqifattee boodde. Namoonni ollaas kun ni seeqata. Kun gammadee kolfa. Kun harka rukuta. Kun ni boo'a. Haadhaaf Abdiin daqiiqaa muraasaa booda dhaabatanii erga wal ilaalanii walitti fiiganii walitti maraman. Kokkee walii jala seenanii wal fuunfatan. Wal dhungatan. Haati Abdiis ilma ishee waggaa 25 osoo hin argin turte itti maramte. Morma jala fuunfatte. Ni boodde. Ni hiqqifatte. Gammadde. Keessi isii gammachuun guutame. Abdiin haadha isaa waggaa 25 osoo hin argin ture gammachuun argate. Obboleewwan isaas waamee walitti dabalaman. Maatii guutuudhaan wal hammatanii kolfanii gammadan. Wal wajjin taphatan. Obboleewwan haaraa argateenis walitti madaqatanii walitti urgaa'an. Garaaf aannan ta'an. Wal wajjin gammadan. Eeyyee kabajamtootaan hordoftoota kenna. Qeerroon kun waggaa 25 booda haadha isaa argate. Dargaggoota birootiif fakkeenya guddaa nama ta'udha. Addunyaa kanarratti namni kamiyyuu osoo abdii hin kutatiin xiiqiidhaan abdii guddaan waan san yoo karoorfate ni dhaqqaba. Galma gaya. Harkaan qaba. Eeyyee kabajamtoota daawwattoota hordoftoota kenna. Abdiin baga gammadde jechaanii namoonni maatii keessan otoo hin argatin waggaa dheeraaf turtan asumaan carraa gaariin isiniif haa ta'u. Oraa bulaa. Barreessee kan seenesse Qeerransoom Ahmad Qeexiti. Fayyaa ta'aa.